Harkafuun kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 kun sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aatiin keessummaa tokko keessummaallee miti waahila dalagaatii obbo Kadiiroo Elemoo qabadhiitiin dhiyaadhee jira. Qophii sona guyyaa irratti argamu keetiif galatoomii Kadiiroo. Galatoomii. Baga nagaan deebitee marii keenyatti haa tarruuti waa lama irratti xiyyeeffanneetiin asitti argamna. Tokko lola walakkaa TPLFitiif raayyaa ittisa biyyaatti adeemaa jiru. Kan lammaffaa immoo Hoongee Godina Booranaa yeroo ammaa kana miidhaa jiru irratti xiyyeeffanna. Lolarraa waraanarraa haa jalqabnu maaliif biyyi takka nagaa yoo taate waa martinuu tolaa biyya nageenya hin qabneef waan biraa eeguun gaarii miti. Gara lola TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa yoo deebinu jara kana lamaan akkamitti ilaaltaati? Lolii bar darbe jalqabe waggaa guutuuf yoo akkamii fagaate amma 42 jira. Sadaasa 4 bara 2020 jalqabe waraanii kunini Abiy Ahmed yoo akkamii guddate torbaanotaaf ammoo yookaan akka warri gari qoosaa godhanitti guyyaa tokko keessatti sa'aatii 72 keessatti xumuraa jedhee Abiy Ahmed itti seene. Waraanii jechuun yoo itti seentu akkuma karaati yookaan akka himalaati. Gaafa mana baatu gaafa deemtu baataa malee gaafa galtuun beektu. Gaafa jechuun himala baatuuf yookaan duula baatuuf sanii bakkaan baastee ofirra deebitu manatti galtu. Manatti lubbuun galuu baachuun hin beekamu ka waraana akkasanii. Abiy Ahmed waraana keessa baa hin beekne. Waraana jechuun kaayoo takka hin qabne. Waraana nagaa uumaatu hin buusne. Waraana badhaadhinne hin fidne. Waraanis ilaalle badhaadhinne illee hin fiduu. Nagaalee hin fiduu ammoo yeroo garee dirqamnee waraanatti seenne waraanan duubattu nagaattu dhufa tasgabbiittu dhufa badhaadhina dhufa dhanii mootummoonni akkasitti waraan kana ummata isaanii soban itti manitti gurguratanii Abiy Ahmed kun waraanii waggaa tokko deemuutu jira. Waggaa tokkicha kan keessatti jalqaba Maqalee qabannee injifannee jedhee ammaan tana Maqalee keessaa bahee waraanii isaa moo'amee warri Tigraahii waraana fidanii har'a kun kubbaa eessa taphachaa jiran naannoo Amaaraatti taphachaa jiranii eessa taphachaa jiran naannoo Afariitti taphachaa jiranii waraanii kun jechuun ammaan tana waraana Itoophiyaa kaabaa tahee jira to'annoo mootummaa harkaa bahee jira warri Abiy Ahmed kalee isaaniif jecha gifaa balaw waraan itti seeni jedhanii warri Amaarallee ni amitti garagaree biyya bulchuu hin dandeenye hawaasi addunyaa karaa dippiloomaasiitiin waraanii kun gaagamiinsa namooma hedduu uumee waraanii kun yakka gurguddaa gudeeddii dubartii yakka waraana fidee jira dhaabii marii biyyaalessaa ka hunda hammatu geggeessii jedhanii dubbachaa jiranii yoo nu laallu ammaan tana Abiy Ahmed waraan kana keessa bahuullee hin beekne waraan kana keessa bahuu qofa odoon taane akka gara mariitiin deeme warri wallolaa jiru warri waladhaa jiruu fi warri biraallee ka waraana kana alallee jirullee marii siyaasattu dabalamu siyaasa biyya suni akka durattu deemsisanii godhuu fi carraaqiin godhamaa jirullee nama waan ta'aa jiru hin jiru maal jenna humni guddaan mootummaan Abiy Ahmed irratti rarraa hirkachaa jiru warri Amaaraa kun waraan dhaabuu fi fedhii hin qabani warri Tigraay ammoo yeroo ammaan tana faariin wajjin jira injifannoo waraana harki kenne jira. Galaana Abiy Ahmed isirrattuu garagalchine dambaliin wajjin waan jiruuf hin dhaabbannu haga Finfinnee jedhanii dhaadachaa jiran Geetaachoo Raddaa faatii Abiy Ahmed illee juntaayin awwaallaa jedha karaa tokkoon karaa biraatiin ammoo Taaxeq Tadaraaj Zimet wanni hidhadhii duulii gurmaahii jedhu wanni akkasii biyyaaf hin barbaachisudha. Itoophiyaan waggaa 3 ka Abiy Ahmed aangoo gaaf hin dhufin dura jirtuu fi Itoophiyaan Abiy Ahmed har'a jechuun harkaa qaba. Itoophiyaa gaafa Abiy Ahmed aangootti hin dhufin sanittuu ka gaafa mormiin Oromoo tursuutti irra wayyaa qaba nagaa qaba. Itoophiyaan haala akkasii waan keessa bahu hin beekne seentee dinaagdeen dippiloomaasiin karaa jireenyaatiin qaala'insa hundaan kufaa jirti. Lolli kun walakkaadhaan dhaabbatee ture fursaattu ture achi boodaan itti deebi'eetiin bifa haarawaan marsaa lammaffaatiif jalqabamee jira haala addaatiin lolli kun deemutti jira gaafa duraanii san naannoo Tigraay irra ture amma akkuma ati jette naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessa seenee jira jarri kun lola kana hammeessanii jiran mootummaan gaafa isaan naannoo Tigraayitti lolan to'achuu hin danda'in naannoo lamaan kanneenitti to'achuu danda'a jettee addaate. Hin danda'u. Waraanii gaafa jalqaba waraanii Abiy Ahmed nagaa buusee yaamicha nagaa dhiyeessee inni dhaabe hin jiru tokkoffaa. Yoo boqonnaattu ture jettu
yoo gaafa meeqalee irraa Abiy Ahmed waraanii isaa bahee taate waxabajjii keessa mo'amee bahe. Mo'amee Abiy Ahmed meeshaalee gurguddaa gara kaabaa meeqaleettuu geessee Aksuumittuu fe'ee dhiisee fi warra sanii irraa baqate. Waraan isaa kumaatamaan dhumatee waraanii reef nama awwaaluu dhabee lafirrattuu tortoree ajaawee akkasittuu Abiy Ahmed salphatee keessa bahe. Kunin ani dubbadhu gabaasa yeroo sanittuu Reuters faatii, AFP faatii, AP faatii qopheessanii miidiyaan BBC faatii gabaasanii jechuun waa beeffannee waan agarre jechuudha. Odoo Abiy Ahmed gaafa sanii mo'amuu baate meeshaa waraana gurguddoo warra Tigraayitii dhiisee bahuu baate warri kunin karaa Suudaaniitiin karaan irraa cufamee jira. Walqaayitii fi Tsagadee fudhatamee jira. Gara Suudaanii gara Eertiraatiin olii diinattu jiru waan seenuufi. Karaa kaaniin ammoo Jabuutii irraa karaa inni jiru karaa Afariitiin citee jira. Abiy Ahmed mo'amee gaafa bahisan meeshaa waraanaa guddaa dhiisee fi deeme jechuudha. Kanaaf Abiy Ahmed yeroo boqonnaa yeroo jechuun calleessa yeroo tasgabbii uumnee qotee bulaanii Tigraahii akka qotatuu fi dhukkubaa jechuun koronaa kana akka ittisnuu fi yookaan ammoo awwaannis akka balleessinuu fi jedhe dubbate. Eegii sanii dubattu awwaannisattu bade. Eegii saniin dubatti qotee bulaa yoom facaafatee qotate. Eegii saniin dubattu dhukkubni koronaa yookaan ammoo awwaannis yoom dhaabbate. Abiy Ahmed waraana gaafa sanii mo'amee keessa bahee gurmaahee humna ijaarradhee deebi'ee duulaa jedhe. Warri Tigraahii maal? Hamilee cima waan qabaniif sababa ittiin du'aniif illee waan qabaniif warri Abiy Ahmed waraanii isaa lafa maaraa babal'isuu restisunii fi nami Arsii tokko du'a yookaan ammoo nami Gambeellaa tokko du'a yookaan ammoo nami Hararii tokko du'a nami Walaayitaa tokko deemee du'a. Warri Tigraay ammoo du'a irra haawwan isaanii dandamachuuf ijoollee isaanii du'a irra dandamachuuf kaayoo marfamnee jirra hudhamnee jirra waan jedhuun haqa qabnaa jedhanii duraa jiran. Warri Abiy Ahmed ammoo restii amaaraa babal'isuuf ture. Warri Tigraay hamilee sawwaan qabuu fi dhugaa qabnaa jedhanii yaada sawwaan qabanii fi ammallee meeshaa waraana guddaa waan qabanii fi Abiy Ahmed yeroo inni gurmaahu yeroo inni ijaaramin kennee fi warri amaaraa dhufee ibidda naannoo Tigraay keessattuu qabsiife ibiddi warri nu birattuu qabsan kan amma qabanne naannoo amaaraa deemne gubna ka jedhuun faana warra amaaraa ka baqachaa jiru dhahanii raayyaa qabatanii raayyaa irraa gara jechuun walloo kaabaa walloo kibbaa ammaan tanaa gara Waagamuraatii fi Gondarii kibbaatii fi Gondarii kaabaa waraana babal'isan maal jennaani ibidda nu guba isinillee haa gubuuti argaa. Amma kanaaf bo'aa jiran amaaraa keessatti haawwan beelawaa jira namni karaa irrattu dayaa jira ummatii buqqaawaa jira caasaleen misooma gubachaa jiranii manneen barnoota hojii mootummaa wanni jedhu hafee jira. Kun hundinuu waggaa tokkottu yeroo dhiyaatu Tigraahii hudhee qabee mootummaan Abiy Ahmed ummata beelessee waraana Oromaa ka biyya biraa ka Eertiraa yaamee dubartii gudeedee akkasittu miidhaa gurguddoo dhaqqabse. Tigraahii gaafa san namni dubbatee hin jiru ammaan tan naannoo amaaraa taanan iyyuu jalqaban wacuu jalqabanii waan gartee Tigraahii waggaa tokkottu yeroo dhiyaachuuf deema. Sadaasa bara 2020 irraa kaasee ammaan tan jechuun onkololeessa keessa jirra jedhuuf sadaasa haga sawwan Tigraay keessa baate amma amaaraaf affarillee itti mul'achaa jira. Osoma naannoo amaaraa ummata walloo biraa hin bahin yeroo ammaa kana lolli buqqaatonni ummata Oromoonni walloollee hedduutu jiranii isaan wal qabateetiin ummanni Oromoo walloo sababa lolaatiin buqqa'ee rakkachuutti jira. Ummanni Oromoo walloo akka miidhamuuf akka buqqa'uu fi akka irbaata ibiddaa ta'uuf mootummaan karaa mijeessee jira jettee yaaddaate. Dhugaa. Mootummaan karaa mijeessuu qofa odoo hin taane walloon yoo laallu seenaa isii keessatti bakki walloon ammaan tana jirtu kunin yoo laallu gar hundaaniyyuu warra Tigreellee karaa kaabatiin yoo fudhannu gara biraatiin ammoo gara dhihaatiin amaaraa yoo fudhannu gara kibbaalleen walloon weerartuu warra jedhee yaaduttu jira. Walloon jechuun waan Oromummaan qabdu waan jedhamu lama of keessattuu hammattee jirti. Tokkini hundee dhaloota dhiigaa Oromummaa ka jedhu. Lama amantii Islaamummaa harka baay'ee ni qabdi. Wanni kun lamaan naannoo kan keessatti walloo bara durii irra kaasee diina Habashaa, diina Tigreetii fi Amaaraa badaa godhee uumee jira. Namni jechuun social anthropologistiin naannoo kan qorate Paul Baxter jedhama. Gara Arsii dhufee baay'ee qorate naannoo keessan kan fa'a Abba Adam jettee Arsiin ittiin beekti. Paul Baxter Asmaroom Laggaseettuu aanee nama waan Oromoo akka malee qorata. Asmaroom kagada barreesse. Walloon sababa kanaa fi jibbamtee akka diinattuu laalamtee kaayoon
sirna mootummoota dhufa darbaa ka Abisiiniyaa hunduu uummata walloo balleessu barbadeessuudha jedha. Kan irrattuu walii galanii kan irratti wal hubatanii jibbinsi warri jechuun Habashaa Oromoo fi qabu tuulama durattuu kadhandhame arge warra wallooti jedhu. Kun akkamiin ta'e? Kunin Atsee Tewoodiroos gaafa Itoophiyaa ammayyaa tana hundeessaa jedhe lafaa ka'e bara 1855 Alii Xiqqa nama jedhamni mootii walloo ka yejjuu ka Goondarii bulchu isa mo'atee aangoo qabate. Mootiin yejjuu kunini Alii Xiqqaan kunini inni yejjuu keessaa dhufee warra himanootiin walittu heerume warra himanootiif warra yejjuurra dhalate. Haati isaa warra himanooti isaan warra jechuun Ras Mikaa'el yookaan Muhammad Aliiti. Kaan ammoo warra jechuun Alii Gwaangul Alii guddaa abbaa isaa warra Marsaafa warra Gugsaafa ennaan warra walloo kan. Atsee Tewoodiroos is jalattuu guddatee gulufii fardaa baratee intalisa Tawaabechi jedhamu fuudhee intalisa intaltakki qaba takketti sanii Tawaabechi Atsee Tewoodiroosiif kenne. Kaasaa nama xiqqaa ture kaasaa koosoo shaacedhani dura inni gandi keessa deemee haadha abbaan isaallee hin beekamu jechuun waan akka qorsaa heexoo kan gurguraa guddisanii maal godhanii gulufii fardaa barsiisanii achiin dubattuu mana ortodoksii deemee gadaami tokko keessattuu galee baratee dhufee Oromoon kun diina Itoophiyaati Oromoo balleessuu qabaa jedhe. Soddaa isa jalattuu galee intal Tawaabechi jedhamu intalisa fuudhee. Achi duula walirrattuu jalqabanii dhumirrattuu bataskaana maalii godhee itti duule. Aliin kunini amantii islaamummaa jijjiirrate Phaaphaasii ortodoksiitii wajjin tahee Itoophiyaa biyya ortodoksii goonaa anin ammaan duratti waan warri yejjuu islaamummaa hin beekina jedhe warratti galuufi agas hunda ta'e. Atsee Tewoodiroos maal jedhe irrattuu haasa'e namni kun guyyaa guyyaa Phaaphaasii wajjin bataskaan keessa oola halkan deemee bataskaana keessa bahee masjida bula masjida keessattuu ammoo Ahmed Giraanyi waaqeffataa jedhanii jechuun Imaam Ahmed Ibrahim nam jedhamu ka durii naannoo isa weerare jedhamu akkasittu godhee akka Ahmed Giraanyi sun Amaaraa weeraruu deemaa jedhe Tewoodiroosiin irratti duulchisiisee mo'atee Gondar irraa masaraa isaa Maqdala Walloo keessatti godhate. Walloo ummata jedhamu fixaa jedhe. Walloo keessatti ummata fixaa jedhe hoggansa warri himanuu qabu ka warri qaalluu qabu warri baabboo qabu ka warri jechuun Teholdaaree jejjuun raayyaan qabu hunda walittu qabee Maqdala irratti fixe Tewoodiroos. Bara 1862 xalayaa barreesse mootummaa Ingiliizaa Viktooriyaaf. Anin waaqii kosii keessa na kaasee akka biyya Itoophiyaa jedhamu kana walittu qabee gara gaara guddinatti geessa. Afaan Abiy Ahmed dammi dubbata kan dubbata. Garuu walamattuu gufuu na dura dhaabbate. Tokko warra Turkii jedhama. Isaan loleeni galaan diimaa qaxxaamure ceesisu. Lammaffaa ammoo warra jalee isaanii gaalla ka jedhamu kana. Isaan ammoo qaqqaalee cicciree fixe galaan diimaa keessattuu naquu fi Viktooriyaa na gargaarii jedhe xalayaa barreesse. Xalayaan sun gamma muuziyeem Ingiliizaa keessa hin jira. Xalayaan sunin koppiin isaa Itoophiyaallee ni jira. Ani gaafa waan kan baradhu xalayaan isa Amaariffaan barreeffame. Bara 1862 Viktooriyaa fi xalayaa kan barreesse Atsee Tewoodiroos. Xalayaa kan barreessee achiin dubattuu Ingilizii gargaarsi na dhoowwatee gargaarsi gahaa hin kennin jedhee warra Ingilizota wajjini wallolee Atsee Tewoodiroos bara 1868 irratti Maqdala gubbaatti lola godhameen warra Oromoo kaak warqituu mastawaatii faatinii marfamee achitti du'ee jechuudha seenaa kan. Walloon gaaf inni bara 1855 haga 68 walloon ni qabate kan beelii jalqaba seenaa walloo keessatti dhufe. Kan ani barreessin Islam in 19th century walloo jedha Ahmed Hussein nama seenaa walloo qarate seenaa Itoophiyaa keessatti profeesarii seeraa seenaa baay'ee beekamaa. Walloon ka jalqaba beelofte the first plague jechuun beela. Lafa akkasumatti akka namni hin qotanne godhe akka namni hin facaafanne godhe. Achiin dubattuu Atsee Yohaannis maal godhe? Boruu meedaa jedhame magaala walloo qarqarattu Atsee Yohaannis fi Atsee Tewoodiroos waliin ta'anii eegi Minilikeen du'een dubatti walloo filannoo lama kennameef. Tokko Kiristaan taaya yookaan laf kan gadhiisa. Mammaaksattu ture. Mindinoo yeedalloo misoosoo mindinoo yeedalloo midir jedhan. Hibboo ijoolleen Amaaraa faatii Tigreettiin tapha. Tigrinya leen hin jira wanni kun. Maalti hin qabne utubaa maalti hin qabne lafa jedhan. Ka utubaa hin qabne samii ka lafa hin qabne Islaamidhaan. Asii baha. Yeroo sanitti warri walloo hedduun isaanii gara Harargee ciroofaa baqatanii dhufan. Gara Carcar, gara Jimmaa Abbaa Jifaar. Yeroo sani walloon keessatti warri qaalluu Xalaha bin Jaabir namni jedhamu jihaad waggaa 10 labse. Atsee Tewoodiroos Atsee Yohaannis yoo akkami xiqqaat Minilikii wajjin tahee ummata
kuma 400 kiristaansee ummata kuma 80 oli fixe. Atsa Yohaannis ka Tigraay irraa dhufe. Atsa Yohaannis garuu aangootti akka hin dhufe kan inni godhe gaafa Atsa Tewoodroosis lolu raayyaa warri jennuun ammaan tan aseba ummata jennuun ka Oromoo kan keessattuu ummata muslimaa ummata raayyaa keessattuu dhokate barsuun kiristaansuu jalqabe. Isaantu gargaaree aangoottus fide. Inni Tembeen irra dhufe Kaasa Mircaa jedhama. Achiin dubattu Oromoo irratti duulee Walloo akkas beelesse. Achiin dubattu Atsa Minilikiitti dhufe Atsa Minilik wajjin Sheek Xalahaan nagaa uume. Sheek Xalahaan biyya baqatee Suudaan dhaqee mahadisti Suudaanii wajjin Atsa Yohaannis Walloleen Atsa Yohaannis mo'amee matammaa irratti gallabaate dhama daangaa Itoophiyaa lafa ammaanta irratti wal dhabanii Gadariif jedhamu tan mataan isaa muramee Kartumii geeffame. Warra mahadii Suudaan jechuun Ansaariyyaa jedhamanii jechuun darbushootatti warri faranjii ammoo Daraavish. Warri kunini injifannee jedhee Sheek Xalahaan gad deebi'ee Atsa Minilik gaafa inni deebi'e ammallee Walloo irratti gabbaara nafxanyaa siraatii waan jedhamu sirna ristii deebisee achirraa baqatee dhufee waraan isa wajjin Haramaayattu gara dhiifama galamsoo kanatti qubate gara jechuun kanaafuu walumaa galatti seenaa Walloo beelessuu kun bara sunillee ture. Mangistuu Hayilemaariyaam Hayile Sillaaseen ammoo achiin dubattu waraan sagalee Raas Mikaayil fa'aa Wallolee jechuun Muhammad Aliitiin Wallolee beelessee ture. Beela bara 1974 ka Hayile Sillaasee yaadatta achiin dubattu bara 1984 ka Mangistuu Hayilemaariyaam 73 ka Hayile Sillaasee ummatii Walloo beelahee inni keekii Ingilizaa fidata. Mangistuu Hayilemaariyaam ummatii Walloo beelahee bara 1984 isee paakoo waggaa 10ffaa diggisii namni Kuubaa Raashiyaa irra dhufee kabajaa ture Soviet Union. Ammaan tanallee Abiy Ahmed ummatii Walloo gaafa beelahu sabattanya nugusi muudama guddaa Finfinnee keessatti godhate. Gaafa awwaannisi Walloo seenee fixe Abiy Ahmed paarkii isaa kan Inxooxxoo eebbisaa ture yoo ati yaadattu taate. Maaliif ummata Wallootiif xiyyeeffannaa hin kennin jennaan warri biltsiginnaa gaafsun awwaannisa biyyittuu fideedhan. Awwaannisa jechuun badhaadhinni hin finne yookaan abiyyi hin finne waaqattu fideedhan. Waggaan 17 ka warra Tigraay Walloo kaaba keessatti waraan guddaatu gaggeeffamaa ture. Lafa ammaanta Waagimraa jennu sullee Walloo keessa turte. Walloo kaaba ka jennu Waldiyaa kan fa'aa Qobboo fa'aa Qobboo Roobiti kan fa'aa waraana guddaatu marsafaatu gaggeeffamaa ture. Bara Ihaadig deebisee hin jarre. Amma Walloon bakka malee Amaaraa jalattu galee Amaarii warra uummata Walloo amantiif hin barbaanne aadaaf hin barbaanne lafa babal'ifachuuf malee xiyyeeffannoo takka hin kenneefi wanni Walloo yoo haasofne dheeraa waan akkasii wal fakkaatu. Kanaafuu seenaa Itoophiyaa keessatti Walloon miidhamuun seenaa Itoophiyaa keessatti Walloon cunqurfamuun beela'uu waanuma duri jiru. Warri karoorfamee weerartu akkas sirna mootummaati. Mee gara Maqaleetti haa deebinuuti lolli osoo adeemsifamaa jiru lolli naannoo Amaaraatiif naannoo Afaaritti jira. Guyyaa tokko dura immoo Maqaleen xiyyaaraan dhahamtee jirti. Osoo dirree waraanaa iddoo biraa jiru uummata nagaa xiyyaaraan dhahuun maaf barbaachise jettee yaadda? Tokkoffaa Abiy Ahmed xiyyaaraan dhahuun kun yoo laallu abdii kutannaa irra ka dhufe. Dirree waraanattu kalee warri Tigraay karaa Afariitiin karaa Cefraatiin karaa Marsaatiin waadala dalaanta ammoo karaa Wagalxeenaatiin ambaasel magaala Wucaalee qabachuun gara Deseetu dhufaa turanii muddamsuu guddaa keessa seenaa Abiy Ahmed. Kanaaf muddamsuu irraa kan kahee abdii kutannaa irraa kan kahee Getaachoo Raddaa faallee miidiyaa irratti gabbahanii dubbatanii dhaadachaa turanii. Abiy Ahmed akkana fakkaatutti hoteelii rukutuun isaa sun warra jechuun hoggansa suniitii fi waan xiyyeeffatee keessattuu warra gargaaruu kan mootummoota gamtoomanillee bakki isaan jiranii jedhama hoteeliin kun. Abdii kutannaa irraa kan kahe muddamsuu irraa kan kahe naasuu irraa kan kahe tokkoffaa ka godhe. Kun godhuun isaanii Abiy Ahmed ammallee xayyaara qaba, olaantummaa humnaa qaba, diroonii qaba. Isin miidhuu danda'an jala hin baatan dhaamsa jedhu dabarsuu fedhe fakkaata. Kalammaffaa ammoo dirree waraana irratti mo'amuutu isaa sunirraa Maqaleen rukutamuun sunini mata dureen kun xiqqoo yaada namaa gara biratti fudhachaa jirti. Abiy Ahmed ammallee uummata biratti humni qaba yoo barbaade warra Maqaleetu deem barbaadeessuu danda'a. Kanaafuu dirree waraana gara kibbaatiin dhufanii gara bahaatiin dhufanii injifannoo warra argatu kun injifannoo yeroo jedha akka namni yaadu godhuu danda'a. Garuu uummata nagayaa haleeluun uummata nagayaa rukutuun kun xayyaaraan dhahuun Tigraay keessatti waan haarawaa miti. Yoo ati yaadattu taate Mangistuu Hayilemaariyaam gaafa kufuufi jedhe hawuzeen bakki jedhame guyyaa gabayaatiin uummata nagayaa bombee irratti roobsise. Uummata Tigraay.
Mangistuu Hayilemaariyaam gaafa inni kufee gaafa uummata nagaa ka Tigraay gabaa keessa jiru bombii irratti roobse jedhee Jawaar Mohammadi hayyuun nama kaammaan tana badii tokko malee man hidhaa keessattuu dararmaa jiru dubbate. Kunilleen dhumaatii Abiy Ahmedii garsiis malee waan biraa hin garsiisu uummata nagaa bombiin dhahuun. Dhiyoo kanallee gaafa Meqalee irraa mo'amee bahee Abiy Ahmed Meqalee mo'amee bahee naan eessa rukuti. Togogaa bakkee jedhamtu uummatuma gabaa keessa jiru akkasumatti rukute. Muddamsuu Meqalee gaafa mo'ame sun mo'amuu Meqalee sun dhoksuuf. Kaleellee Meqalee gaafa inni rukute guyyaan kalee sun isniina guyyaan isniina ammoo yookaan guyyaa wixata guyyaa gabayaati. Uummata sodaachisuu fi uummatatti roorrisuu fi Abiy Ahmed godhullee garuu gara biraatini mootummaan uummata nagaa irratti dhukaasu mootummaan uummata nagaa irratti xiyyeeffate mo'amuu isaa agarsiisa. Maal jennaan dhiirtii isaa wallolaa jirtu walloo keessa jirti Affarii keessa jirti Gondari keessa jirti yoo warri barbaade dirree waraantii warra dur dhaabbachuu malee uummata nagaa targeetii godhuun kunini Abiy Ahmediitiif illee kufaati uummata nagaa waraanii kun miidhaa jira xiyyeeffachaa jira akka jedhu sun hawaasa addunyaa biratti ragaa ta'uu deema. Kaan ammoo dirree waraana gubbaatti waan jiru humni qilleensa uumaa geeddaruu hin danda'u. Sila humni qilleensatti waa geeddaran taate Ameerikaattu Afgaanistaanii keessatti Taalibaanii dirooniin xayyaaraan mo'ata. Taalibaan bee yeroo tokkotti Ameerikaan wal loluu dadhabee dhiirota tanii samiirra lafa gannuu bu'ee yammachaa ture. Garuu maani abdiin kutannee ittuma cichee kaayoo qabnaa jedhanii waan yaadaniif Ameerikaan weerar turanii murannoo waan qabaniif waggaa 20 malleen duuba taatu akkasitti mo'achuu danda'anii jiran. Garamee ilaalcha mootummoonni addunyaa lola amma deemaa jiru kanaaf qabanitti maaltu jira? Hawaasi addunyaa waraanii kun akka inni dhaabbatu jaluma qabaayyuu irraa kaasanii waraanii kun rakkoo siyaasaa hundeen siyaasaa humnaan hin furattu. Hundeen siyaasaa rakkoon siyaasaa mariin furatte. Rakkoon siyaasaa walhaasahuu ni furatte. Rakkoon siyaasaa kennanii fudhachuu ni furatte. Kanaafuu wal mari'adha jechaa turan. Haleella kanaan fakkeenya feeginni Meqalee irratti kalee geggeessan dubatti hoogganaan mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres gadi bahee balaaleffatee ture. Waraanii Tigraay ekonomiidha dhaqqabsaa jira ka jennu ammaan tana haleella Meqalee suniif ragaadhaa jedhee dubbatanii jiran. Kanaaf hawaasi addunyaa ammaan tan gamtaan Afrikaa dabalamee jira. Ameerikaalleen gamtaan Awurooppaalleen waraanii faliin ta'uu rakkoo siyaasaa hin furu ta'a wal mari'adha. Yoo wal mari'attan ammoo warra wal lolaa jiru kana miti rakkoon Itoophiyaa balloodha rakkoon Itoophiyaa hundee gad fagoo qabdi warra manidhaa jiranillee falmitoota Itoophiyaa nama dhimmi Itoophiyaa nagalchanaa ilaalaa jiru hundatti dabaladha wal mari'adha marii rakkoo kan furadha jedhanii jiranii. Ameerikaan kadhattee mootummaa Abiy Ahmed gunattee dadhabdee qoqqobbiraatu dabarsitee jirti qoqqobbiin sun amma hojiirra ooluu deema jedhamee jira. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii akka dabarsuu deemu paarlaamaan Awurooppaa marteessee jira koomishiniin Awurooppaa irratti hojjechaa jira. Gara hundaanuu liqii dhabee jira mootummaan Abiy Ahmedii dhiibbaa irratti godhamuu fi kalee yoo agartu ammoo nu araaraa fi akka malee qophii jirra warra Tigraay hinurra dhowwa jedhee mootummaan Abiy Ahmedii karaa ministeera haajaa alaatiin Ameerikaa kadhatee jira gamtaa Awurooppaatu xalayaa barreessee waan akkasii kadhatee jira. Nu araarsa jedhee laf jalaan ammoo jaarrummaa ergachaa jira. Abiy Ahmedilleen yaada sunii ka calaqqisu fakkaatu dhiyoo kana gabbahee televezyiinii isaa irratti xiyyeeffannaan gara badhaadhinatti deebi'ee jira gara qonnaatti deebi'ee jira maasaa boloqee qamadii garbuu paappaayyaa fa daawwachuudhaanii Itoophiyaa ka barbaachisu qotee bulaa misooma fi hidhatee ka himadee dargaggeessa yookaan waraana hidhatee miti yaadii taaxeq zimet tadaraj la Itoophiyaa ayxaqmaatim yaadii Itoophiyaa keessattuu jechuun hidhadhu duuli gurmaahi deemi waraanatti bobbaahi jedhu kun Itoophiyaa hin barbaachisu qotee bulaa oomisha irratti bobbaahi malee qotee bulaa duuli irratti bobbaahi miti kan barbaachisu dubbachaa ture. Garuu mootummaan Abiy Ahmedii ammaan tana biyya harkaa waan qaban fakkaatu. Abiy Ahmed akkas jedhee guyyaa tokko keessatti warri mootummaa Abiy Ahmedii ammaan tana isaan kadhachuuf aangoo kenneef warri Amaaraa zimet tadaraj taaxeqamar astaasab la Itoophiyaa ayxaqmaatim Abiy Ahmed jedhee guyyuma sani ittaanee guyyaa jirtu warri Abinee gabbahanii maal jedhan ibsi baasanii warri kan Abiy Ahmedii ministeerotallee poozishinii kenneef jira aangoo kenneef waliin biyyi bulchaa jiran. Hullum nagar wada xoor gambaaree dhaadannoo dargii dhaadate Abinee ibsi baasen. Kanaafuu waraanii kunini waraan Amaaraati dargaggeessi Amaaraa cuftuu haduuluti waan jedhu. Waraanii kun waraan olaantummaa seeraa kabachiisu waraanii kun waraan Itoophiyaa dandamachuu jedhamee dubbatamee jira. Nu dura ayyuu rakaasni waraanii waraarristi Amaaraa jennee dubbanne garuu wanni gaarummaan suni waraanii waraan Amaaraati.
mootummaa federaalitii fi sabaaf sablammii abdattee siif hin taane ka'ee duuli jedhee abin dubbatee jira dhugaa jirtu gabbaasee jira gara biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed akka inni walabsuu hin dandeenye humna akka inni hin qabne illee agarsiisee jira kana Abiy Ahmed zimet ተደራጅ ታጠቅም አያስፈልጋትም jedhee warri kaan hullum ነገር ወደ ጦር ግንባር jedhe mootummaan Amaaraalleen haga junta awwaalluas waraan hin dhaabnu jedhe waraan itti fufee jira Abiy Ahmed akka inni dhaadannoo kun dhaadannoo dargii ture dhaadannoon hullum ነገር ወደ ጦር ግንባር ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባርን ከደርጊ ቱረ ዳደኖ ደርጊት ሞቱማን ወራ አማራ ኮን ቡልቼንሲ ወራ ያዲ ወራ አካታን ኢሳኒት እንደመን ከሮሪ ወራ ከሮር ስርና ዱር የገራኒ ፉኖ ሀር ወሁን ዳደኖ ለደርግ ረፍለተን ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባራቸውን ያዳ አቢይ አህመድ ሁሉም ነገር ወደ ብልጽግና አካሄዱራ አድታ ጅራኒ ሜ ወራነ ኬሳ ባኔቲን ገረ ናኖ ኦሮሚያ ታዴብኑ ናኖ ኦሮሚያ ወዴም ወራነ ብራቱ ጅራ ወራነ ቤላ ወራነ ቃላይን ስጅሬኛቲ ወራነ ሆንጌቱ ጅራ ናኖ ኦሮሚያን ገርመሌ ራፈማ ጅርቲ ሮማ ከና ቃላይን ስጅሬኛ ደረራን ሂዳፊ አጄቻን ጁምላ ዳገጌፈማ ጅራ isa kana irratti wanti jettu jiraate naannoo oromiyaa keessatti waraanii jiru gaggeeffamaa jiru waraana uumama jechuun primordial enemies jedhanii waan kanan beela lola hongee dhukkuba waan gos kana diina ilmi namaa ka duri irraa ka'ee jechuun ture dullachaa jedhama kan qofa miti ka jiru garuu waraanii Tigraayitiin durattu Abiy Ahmed sadaasa afur Tigraayiratti labsan sadii Oromiyaa irrattu waan ni godhan yaadatan abaawoo shaniin Wallagga keessatti haleela dhaqqabsire saniin dura haguma Abiy Ahmed jijjiiramatti dhufe Oromiyaa Wallagga godinaalee Booranaa Gujii Harargee Arsii keessatti waraana labsaa ture waraanni sun ammallee deemaa jira waraanii jechuun xiyyeeffannaa miidiyaa addunyaa hin arganne malee waraanii Tigraahii kun itti fufiinsa waraana Oromiyaa keessatti waraanii kun yeroo kamiyyuu caalammaan tanallee balbalaa deemaa jira. Wanni beela jennee haasofnu kun cuftunuyyuu haalli mootummaan Abiy Ahmed imaammatii isaa Oromootti dagate kun cuftunu karaa biraatiin uumamaan dhufaa jennee yoo yaannullee imaammata mootummaan Abiy Ahmed irraa hordofe. Odoo uummata beelawee kana mootummaan Abiy Ahmed caasalee misoomaa dhiyeessee bishaan dhiyeessee nyaata dhiyeessee gabayaa banaa godhe miidhaan beela akkasiin ammatti dhuga hongee yookaan gogiinsa oolaa bona uumattu fida garuu watakkattu jira beela ammoo mootummaattu fida namattu fida bona waaqattu tolcha beel namattu tolcha jedha Amarta Professor Amarta Sen namni kun nama Nobel dinagdeetiidhaan badhaasa argate hayyuu Bangladesh Indiyaati nama Bengaaliiti Indiyaati namni kun barreeffama inni barreesse keessatti gogiinsi bakka hunda jira Minnesota baraan gogiinsatu jira garuu Minnesota namni beela'e hin beelofne California gogiinsa maatu ture bosona guddaa gubate namni beela'e jira hin beelofne Texas gogiinsa fi bosoni gubachaa ture namni beela'e jira hin beelofne kanaaf beela wanni jedhamu kunini waan mootummaan godhee jedha akkamiin odoo sila mootummaan meteoroloojii waan jedhamu tokkotu jira ka qilleensa raagaa qilleensi gaafa Afrikaa ka gara Booranaa kunini Booran qofa miti Karrayyuutu jira afaan Finfinnee Baaleettu jira Arsii jidduu galeessa Arsii lixaa kanattu jira Harargeettu jira Harargee lamaan Wallootu jira beelii bakka kan hundaa jira even naannoon takka beeloftee hin beelofne bardurii naannoon qotattu qeellama Wallaggaa faati Anfilloon faati biyyittii bunaa biyyittii badhaatuun sun beelawaa jiran aanan sayyoo faati beelawaa jiran gidaamin faati hundinuyyuu yoo qilleensa jijjiiramii jiraate raagamee hanqinni roobaa yoo jiraate hanqinni roobaa kan qolachuuf maal jennaan rooba irrattu nama sa'aattu rarra hanqinni sun wanni godhuuf bishaan roobaa ka jiru kuusun bishaan walitti qobuun yookaan nyaata dhiyeessuun mootummaan rakkoo kanatti miidhaa isaa yoo guutuma guutuu qolachuu dadhabu xiqqeessuu danda'a jechuudha. Biyya mootummaan uummata isaati yaadu biyya dimokiraasiin keessa jiru biyya sirni daldalaa bilisa keessa jiru sirna kaapitaalistii fa keessattu beelti kanaaf hin jiran maaliin gogiinsi ni jira garuu mootummaan waan kan itti yaadanii karoorsa jedhe Amarta Sen barreesse jechuudha. Amma wanni nu garru kunin ka Oromiyaa irratti mul'achaa jiru kunin hagam tokko mootummaan uummata xiyyeeffannaa kennu akka dhabe imaammatii yookaan ammoo poolisii mootummaa rakkoo kanaa fi akka furuu fedhii akka hin qabne lafti Booranaa lafa akka malee injineroota fa dubbatan lafa jala bishaan kuusaa gurguddoo bishaan laf jala qabdi lageen gurguddootu achiin bahe fakkeenyaaf nageellee fa amma aanaa Eldalloo fa biyya beelofte kana godina Gujii baha
lagi gannaalee achiin bira bahee dabre lagi gannaalee guddaan sunin yoo gara areeroo aanaa areeroo waacillee lafa beelofte ka boorana jennu kun lagi daawwaa achiin bira bahee dabra aanaan keessa dhufe taltallee aanaa teertalee lagi jechuun galaanii sagan ka jechuun burjii konsomaalii oromoo gargari muru achi bira bahee darba yoo laga jallisiin taate bishaan roobaa walitti kuusu yoo taate yookaan bishaan laf jala baasuun yoo taate yoo margi oromiyaa keessa horiif dhabame biyya ollaa irraa bitanii fe'uun kuusuun wanni miidhaa beelaa ittiin hambisuu danda'an guddootu jira garuu mootummaan dhimma kanaa fi dantaa hin qabu waraana kaaba Itoophiyaattu jalqabe bakkaan baasu ummata badhaadhinnatti dhufaa jira badhaadhinni dhufee gurra doochuu malee dhugumaanuu ummata hanqina nyaataa qaba ummata jechuun bonii horii isaarra fixaa jiru rakkoo warra furuu mootummaan hin barbaadu wanni hundeen guddoon rakkoo kana. Galatoomii obbo Kadiiroo haala amma naannoo Oromiyaa keessa jiru kanaan wal qabateetiin rakkoo bulchiinsaati rakkoon bulchiinsaa kun dhiyeenya kana akkuma beekamu mootummaan naannoo Oromiyaa muudama haarawaa taasisee jira. Muudama kanaan wal qabateetiin mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru kun Oromiyaa bulchuudhaaf humna qaba jettee yaaddaate. Mootummaan Oromiyaa bulchuuf humni qabaa yoo dantaane humni qabaachuun waan tokko Oromiyaa bulchuu fi mootummaa wanni jedhamu kun fudhatamaa yoo qaba legitimacy question. Mootummaan tokko fudhatamaa qabaate humni dhabaachuu ni mala. Seeraan fidamee heeraan aangootti dhufee rakkoo adda addaa irra kan ka'e humna dhabuun ni malti. Mootummaan kun jechuun humna qabaachuu qofaa yoo san taane iyyuu fudhatamaa iyyuu hin qabu. Mootummaan seeraa alaati. Mootummaan seeraa ala mootummaan abbaa irree ka humnaan uummata hacuucuu ka ammoo dinagdeen isaallee kufee dippiloomaasiillee kufee humnallee qabaachuu hin danda'u. Akka mootummaan humni hin qabne waraanii bakka adda addaattuu gaggeeffamaa jira. Akka Oromiyaatti yoo taate Oromiyaa godina meeqa keessaa waraanii deemaa jira. Akka Itoophiyaatti yoo taate ammoo naannoo meeqa keessaa waraanii gaggeeffamaa jira. Kanaafuu mootummaan kun muudamii inni kennellee yoo laallu haalii inni rakkoo Itoophiyaatiif Oromiyaa ittiin hubatuu fi falli inni laf kaahulleen yoo laallu wanni hedduun harka mootummaa kanaati ala taatee jirti. Mootummaan kun yoo gurra qabaatee nama dhagahu taate rakkoon kun humni isaati oli mootummaan kun fudhatama hin qabu karaan inni itti deemee kabadii kun isa yoomiyyuu gara muusin geessu irra deebi'ee gara marii hundaa hammatu dhiiroo rakkoo Itoophiyaa gadi fagoo fi walxaxxuu san akkamiin keessa baana waan jiru sila malachuu qaba mala san waan dhaawachaa jiru hin fakkaatu rakkuma bulchiinsaa dhiisne eeguma rakkuma hongee sanittu deebine beelattuu deebinu xiyyeeffannaa Oromiyaa iyyuu hin kennu mootummaan kun Oromiyaa irra filamee dhufee Oromiyaa bulchaa jedha. Warri Oromiyaa bulchan jedhuun kalee oduu tokko dhageette uummatni Booranaa beelawee dhumatee horiin dhumachaa jira. Horiin hagammaan 15,000 dhumatee Booran keessa namni dhumachaa ture. Garuu Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa daawwannaa irra ture. Eessa akka inni daawwatin beektaa? Naannoo Somaalii daawwate. Daawwachuu mara koon qabu. Naannoo Somaalii daawwatee mana barumsaa birrii miiliyoonatti ijaaramu naannoo Somaaliitiif ijaaruu fi dhakaa bu'uuraa kaa'e Mustafa Umar wajjin mootummaan naannoo Somaalii dhaabbate. Mootummaan Oromiyaa naannoo Somaaliitiif mana barumsaa ijaaruu rakkoo waan takka hin qabu. Ni deeggarama hariiroo uummata lamaanii kan cimsuuf. Garuu ammaan tana bakka uummanni kan kee beelawaa jirutti uummata beelawaa du'u irra dandamachuutti dursaa moo mana barumsaa ijaaruuf dhakaa bu'uuraa naannoo ollaatti deemte kaawwattu dura. Priority jechuun first thing first wanni dursi qabu dursa argachuu qaba. Ka jennuufi kana uummata beelawee deemtee laaltee ummata kana gargaarsa lubbuu baraaruu dhaqqabsuutu dursaa moo lafa qonnaa qamadii paappayaa sunuu ka biyya alaatiif gurguramuu fi qophaa'uutu jiru daawwachuutu dursa. Abiy Ahmed ummata Finfinnee hin yaaddahina Finfinnee shunkurtiin kiiloon birjaata malee as kun qonnaa keessa 10 gurgurama 11 isanii fidaa jirra paappayaan firuutiin isinii dhufaa jira jedhanii ummata Finfinneef dubbachaa jiran jechuudha. Kana yoo godhu garuu Shaashamanne deeme maasaa kilaasteridhaan maalii oomisham jedhee ilaale garuu Arsii nageelle Shaashamanne bir nageelle Arsii Kuyyaraa Zuwaayii Dugdaa Maqii bakkuma kanatti ummati lafa qotatu midhaan isaa hin baanee fi bon irraa kan ka'e beela'ee jira. Beelawaa deemanii hin laalle garuu midhaan kilaasteraan
qotamee jedhame ka Finfinnee dhufee daabboo qamadii tahuu paappayaan sunni uummata Finfinneetiif dhaqqabaa jiran uummata abdii horachiisuuf Abiy Ahmed achi deeman. Garuu Abiy Ahmed uummata beelawaa ittiin gorre. Adaanech Abeebee faatii Abiy Ahmedii faatii pirezidaantiin Oromiyaa Condoor Shimallis Abdiisaa faatii gara Awaashiitiif gara Fantaallee gara Karrayyuu deemanii qamadii ilaalan. Qamadiileen daabboo Finfinneetiif dhufti jedhan. Garuu uummati Karrayyuu achittuu beela'ee uummati Jillee beela'ee beela'uu qofa osoo hin taane lafa isaanii ka akka Malkaa Jiloo Qorkee fa'a Amaarii baandira irratti dhaabatee irraa fudhatee buqqisan warri hin daawwanne warri hin dubbisne. Adaanech Abeebee ka dhiyoo kana naannoo Amaaraatiif birrii miiliyoona 300 kennite Affarillee miiliyoona agasii kennite yeroo hedduu kenname ammaan tana pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ka kilabii Faasiledes kilabii naannoo Amaaraa ka maqaan isaa nafxanyoo kilabii ittiin jedhame yookaan Atsoochuu jedhamu maallaqa hagas gahu kenne ammaan tana beela Booranaati pirezidaantiin naannoo Oromiyaa waa takka hin kennin waa takka hin arjoomne san qofaa miti Adaanech Abeebee naannoo Amaaraatii fi naannoo Affariitii fi beelaa waaf ka kennite kennuun sun rakkoo hin qabu bagum kennite garuu Finfinnee keessatti aktivistoota Habashaa fa'aa wajjin ooltii eenyu jedhama giiftii dura jedhama Zinaash Taayyachoo jaartii Abiy Ahmedii wajjin daabboo Finfinnee eebbisiisaa jiran. Daabboo Finfinnee eebbisuu rakkoo hin qabu. Garuu uummata dhumachaa jiru ka Booranaatii fi harki ishii arjaane ka uummata Amaaraatii fi dafee dhaqqabu suni ka uummata Affariitii fi dafee dhaqqabu sun Oromoo Booranaa hangafa Booranaa ka jedhamu ka dhumachaa jiruuf maaliif dhaqqabu dadhabe gaafii ni jettu. Pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ka kilabii naannoo Amaaraatii fi miiliyoonota badhaasee Ageenyoo Tashaagariitii fi cheekii barreessee kennu uummata Booranaa akka bulchaa isatti maaliif dhaqqabuu dadhabee fi gaafii namni gaafachuu qaba. Gaafiin nu gaafachaa jirru warri jechuun daabboo Finfinnee fi dhiyeessina jiru Booranillee namaa miti Itoophiyaa miti warri kulleen lammi biyya sunii miti maaliif dhaqqabuu fi dadhaban waan jedhu ammaan tan Itoophiyaa keessattuu gaafiin kahuu qabdu sanii ammaan tan wanni akka malee wanni jedhu pirezidaantiin Oromiyaa kakalee mana barumsa naannoo Somaaliitii fi deemee dhakaa bu'uura kaahee ji'a jaha keessattuu dhumataa jedhe dhuga bagum jaarta garuu uummata kan kee ka Boorana uummata kan kee ka Arsii ummata kan kee ka Baalee jiru ummata Harargee jiru ummata Walloo jiru beelawaa ka beeltii jechuun yeroo hin kenneef har'a du'uu danda'u galgal kan du'uu danda'u horii kumaatamaan akka baala harcawaa jiru kan deemte sa'aatii tokkoo fi millattee dhiiroo rakkoo keessan dhageenne jennaa isin bira dhaabanna waan qabnu isin gargaara jechuun maaltu warra dhowwaa ka jedhu gaafiin guddaan hangaafadhu. Galatoomii gara foddaa miidiyaa Oromiyaa 11tiin ni argan jedhee anis abdii qaba. Mee rakkoo jiru haasofne uummanni mootummaan isa gargaaraa hin jirre ka buqqa'e isaa ta'u ka beela'aa jiru akka uummataatti maal godhuu qaba? Sila rakkoo haasomaa qabnaa fi mootummaa Itoophiyaa mootummaa jennee waan maqaa tokkoo fi mootummaan kun jiruuf irra dubbachaa jira malee mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromootti akka dhaqqabellee hin beeku. Inni nu mataan isaa rakkoo maddii rakkoo guddaan tokkini imaammata mootummaa irraa dhufa. Maddii rakkoo tokkini saganta mootummaa karoora mootummaa irra dhufa. Bara baraaf Walloo beelessuun imaammata mootummaa akkam akka inni ta'e agarree dubbadhee ture duratti bara baraa fi Oromoo tanallee beelessuun lakkoofsa Oromoo diqqeessuun ummati Oromoo karaa fayyaatiin tajaajila akka inni arganne godhuudhaan dhukkubaan akka inni dhumatu godhuudhaan akka baratee hojii hin arganne barnoota dhoowwachuudhaan akka guddatee badhaadhee magaalatti hin galle imaammatii mootummaa ka faayinaansii nama horsiisee bulaatii fi baadiyyaa laf qabu maallaqa hin liqeessu garuu mashataa namxajjii qabu maallaqa miiliyoona hin liqeessu. Sistemiin mootummaa kanaa eegi ilaallu barnoota irraa kaasee haala dhiyeessii gargaarsi namoomaa haala jechuuniif imaammata fayyaa imaammata mootummaa poolisii kan waraanaa hunda olaallee uummata kana yookaan kallattiin qawweedhaan deemanii ajjeesan amma akkaataa Wallaggaa fi Booraan keessa godhan yookaan ammoo akkaataa biraatiin harki laf jalaatiin harki duubatiin ajjeesan beek ummati biyya barate keessatti ummati beelanduu ummati mootummaan ajjeesee jedhama maal jennaan beelii waan mootummaan godhu malee uuman tolchuu miti ummati dhukkubaan du'u yoo dhukkuba akka jechuun ammaan tan dhufe koronaa vaayirasii yoo ta'an dhukkuba ittifamuu danda'u tajaajila dhabee yoo du'e mootummaan negligensiidhaan mootummaan xiyyeeffannaa kennuu dhabuudhaan ijjeesu mootummaan itti gaafatama biyya gurguddatan keessatti wanni jedhan kanaaf mootummaa wanni jennu bu'uurii isaayyuu mootummaan kunin mootummaan Itoophiyaa akka mootummaatti gaafa Oromoon cabxe irrattuu sirna Oromoo cabse sun olaantummaa isaa mirkaneessuuf Oromoo waraanaan cabsuu dadhabanii ka irraa hafe
imaammataan sirna mootummaatiin karooran sagantaan cabsuu fi seera irratti dhaabbate. Dugda Oromoo ka cabe irratti haqa dhabiinsa dhaabbate sana. Mootummaa kana falli nu eeggannu hin jiru. Gara dhaabbilee gargaarsa addunyaa faatti nu iyyaa jennee hanga tokkotti namni gara yaadee suniif dubbachuu ni malanii. Oromoo mootummaa illee hin qabu, ambaasaaddara illee hin qabu, dippiloomaat illee hin qabu. Akkuma wal gargaaraa jiran kanaan wal gargaaruu walii dhaqqabu yoo boorantichi beelahee jechuun arsichi dhaqqabuu fi qaba yoo tuulamaan beelahee maccaan dhaqqabuu fi qaba yoo namni harargee beelahee jimmaan dhaqqabuu fi qaba gargaarsi godhamaa jiru ka biyya alaa irraa godhamaa jiru onlaayinii karaa miidiyaa hawaasaa goofandimii fi waan adda addaatiin dhaabbileetiin bataskaanaatiin masjidatiin afooshaan godhamaa jiruu fi biyya keessallee gargaarsi godhamaa jiru cimee itti fufuu qaba. Wanni tokko Oromoo wal malee hirkoo biraa hin qabu. Oromoo wal malee waan biraa hin qabu waan taateef waliin dhaabbatanii wal gargaaruun akka malee barbaachisaa jedhee yaada. Kana malee karaan biraa hin jiru. Dhimmi kun xiyyeeffannaa argatee jira. Iyyatanii warra dhaabbilee addunyaa ka gargaarsi namoomaa dhaqqabsulleen baasuu mootummaa kanallee haga ta'anii warri keessa jiranii warri sabboonummaa qabanii jennee yaadnu meebi takka lamoo jiraatanii waan danda'aniin uummata bira dhaabbatanii gargaaruu barbaachisaadha. Asirratti wanni ani galateeffachuu barbaadu odoo mootummaan Oromiyaa maqaa tokko ka godina Booranaa bulchu Oromoo hin dhaqqabne odoo Adaanech Abeebee ka Affarii fi Amaaraa fi gargaarsi deemtee qooduu hin dhaqqabne ummati Konsoo ummati ollaa Booranaa waan qabuun ka humni isaatiin jechuun okaayaa loonii waan adda addaa qabatee ummati Konsootiif ummati Booranaa takka miidhaan Booranaa miidhaa Konsoo jedhee Oromoof dhaqqabee jira. Sabaa fi sablammiin argitee Oromoo waliin dhaabbachuu barbaaddi mootummaan kun ammoo Oromoo saba hunda waliin diinumsuu barbaada. Kanaafuu sabaaf sablammiillee hin dhaqqabanii Oromoollee walii dhaqqaba. Beela kanallee irra aannaa jedhee yaada. Galatoomee Obbo Kadiiroo sagantaan keenya asumatti goolabna. Ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota miidiyaa OROMIA11 sagantaan sona guyyaa keenyaa har'aa kana fakkaata ture. Mariin Obbo Kadiiroo Elemoo wajjin taasisaa turres kana fakkaata sona guyyaa birootiin hanga walitti deebinuuf turtii gaarii nuuf qabaadha. OROMIA11